Ergaa Paawulos gara Warra Qolosaayisitti ergee boqonnaa 1. Ani Paawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e Xiimotewos obboleessaa wajjin kana caafuu kooti. Kanaan obboloota Kiristoositti amananii Waaqayyoof qulqullaa'anii mandara Qolosaayis jiraataniif nagaa koo nan dhiyeessa. Waaqayyo Abbaan keenya ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Yommuu isiniif kadhannu nuyi yeroo hundumaa Waaqayyoon Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos in galateeffanna. Kiristoos Yesuusitti amanuu keessan warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa jaallachuu keessanis dhageenyeerra. Kana gochuun keessanis sababii abdiin Waaqa irraa isiniif kaa'amee jiruuf waa'ee abdii kanaa duraan dursitanii wangeela isa dhugaa irraa dhageessaniittu. Wangeelli kunis isin bira jira. Guutummaa biyya lafaa keessa akkuma jiru, ija godhachaas akkuma bal'atu, erga gaafa isa dhageessanii ayyaana Waaqayyoos dhugumaan hubattanii akkasuma isin gidduutti hojjechaa jira. Waa'ee ayyaana Waaqayyoo Efaafraas hidhata keenya isa jaallatamaa irraa bartaniittu. Inni Kiristoosiif hojjetaa amanamaa ta'ee isiniif ergame. Waa'ee jaalala keessanii isa Hafuurri Qulqulluun kaasee isatu nutti hime. Kanaafis nuyi erga gaafa kana dhageenyeetti Waaqayyoon isiniif kadhachuu hin dhiifne. Fedha isaa hubattanii ogummaa hundumaan qalbifannaa Hafuurri Qulqulluun kennuunis akka guutamtaniif Waaqayyoon isiniif in kadhanna. Jireenya Gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, yeroo hundumaa waan isatti tolu gochuu, hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuu, Waaqayyoon beekuuttis guddachuu akka dandeessaniif kadhachuu keenya. Obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoo isa ulfina isaa keessaa dhufuutti jabina hundumaan jabeeffamaa. Abbaa keenya isa ifa Waaqa irraatti qooda warra isaaf qullaa'anii keessaa hirmaachuu isin dandeessiseef galata dhiheessaa. Inni aboo dukkanaa jalaa nu baasee gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerra. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hundumaa duras dhalate. Wanti Waaqa keessa jiruu fi wanti lafa irra jiru hundinuu, wanti ijaan argamuu fi wanti ijaan hin argamne, warri teessota irra taa'anii fi warri mootummaa qaban, warri bantii Waaqaa keessaa gooftummaa fi aboo qabu jedhamanii sodaataman, isaan uumaman. Wanti hundinuu karaa isaa uumame, isaafis uumame. Inni wanta hundumaa dura ture, karaa isaa wanti hundinuu iddoo godhatee hin jiraata. Inni mataa waldaa kiristaanaa isa dhagna isaa jedhamee waamameeti. Inni jalqaba waan hundumaati. Waan hundumaatti isa duraa akka ta'uuf, inni warra du'an keessaa dura ka'e. Waaqayyo guutummaa waaqayyummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'eenis lafa irratti Waaqa irratti nagaa buuseera. Isin dur hamaa yaaduu keessaniin, hojjechuu keessaniinis orma diina Waaqayyoos taatanii turtan. Amma garuu Waaqayyo du'a namummaa ilma isaatiin isin araarsee warra isaaf qulqullaa'an, warra mudaa hin qabne, warra balleessaa hin qabnes godhee of dura isin dhaabachiiseera. Haa ta'u iyyuu malee amantii keessatti hafuun, hundee keessan irratti jabaattanii dhaabachuun, abdii isa karaa wangeelaa dhageessan irraa socho'uu dhiisuun isin irra jira. Wangeelichi Waaqa jalaa uumama hundumaatti lallabamee jira. Ani Paawulosis hojjetaa isaa ta'eera. Ani amma isiniif dhiphachuu kootiif nan gammada. Rakkina Kiristoos rakkate keessaa hirmaachuudhaaf waan na duraa hir'ate anis dhagna isaatiif, kana jechuun waldaa kiristaanaatiif foon kootiin rakkachuudhaan nan guuta. Akka hojii isiniif hojjechuudhaaf Waaqayyo anatti kennetti dubbii Waaqayyoo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'eera. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa isaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatiitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiruudha.
inni ulfina isin argachuuf jirtaniif abdii keessan. Nus isuma labsina. Namni hundinuu karaa Kiristoos nama ga'aa ta'ee fuula Waaqayyoo dura akka dhaabbatuuf nama hundumaa in gorsina. Ogummaa hundumaanis in barsiifna. Jabina isaa isa humnaan ana keessaa hojjechaa jiruun kana gochuuf itti nan dadhaba. Wal'aansoon ittiin qabas. Gara warra Qolosaayis boqonnaa 2. Ani isinii fi warra Laadoqiyaatiif akkasumas warra fuula koo hin argin hundumaaf attam guddisee akkan dhamaa ture akka beektan nan barbaada. Kana gochuun koos garaan isaanii ija jabinaan akka guutuuf jaalalaan walitti hidhamanii utuu jiranii badhaadhummaa amansiisa guutuu qabu isa hubannaa keessaa dhufu dhoksaa Waaqayyoo isa Kiristoos keessa jiru beekuu akka argataniif. Badhaadhummaan ogummaa fi beekumsaa hundinuu isa keessa dhokfamee jira. Kanas namni tokko illee dubbii nama wallaalchisuun akka isin hin gowwoomsneefan dubbadha. Fooniin yoon isin bira jiraachuudhaa baadhee iyyuu hafuuraan isin biran jira. Toora gaarii isin qabdanii fi Kiristoos Yesuusitti amanuutti jabaachuu keessan arguutti nan gammada. Egaa Kiristoos Yesuus Goofticha akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Akkuma barsiifamtanitti hundee keessan gadi fageeffadhaa. Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutee irra dhangala'uus dhiyeessaa. Namni tokko illee akka barsiisa Kiristoositti utuu hin ta'in yaada mataa isaa keessaa ba'ee fi gowwoomsaa waan tokko of keessaa hin qabneen isin hin harkisin. Akka barsiisa amala namaatti akka isa hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaatamaniitti isin hin booji'in. Kana hundumaattis of eeggadhaa. Guutummaan waaqayyummaa namummaa Kiristoos keessa in jiraata. Isinis isuma warra bantii Waaqaa keessatti gooftummaa qabanii fi haboo qaban hundumaaf mataa ta'e sanaan gara guutummaa jireenyaa dhuftaniittu. Isinis immoo isumaan dhagna qabamtaniittu. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame utuu hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleesseedha. Cuuphaadhaan Kiristoosii wajjin awwaalamtanii hojii aangoo Waaqayyoo isa warra du'an keessaa isa kaasetti amanuu keessaniin isin immoo isaa wajjin du'aa kaafamtaniittu. Isinis irra daddarbaa keessanii fi dhagna qabaa dhabuu foon keessaniif hafuuraan du'oo yoo taatan iyyuu Waaqayyo akka isin Kiristoosii wajjin jiraatoo taatan godheera. Irra daddarbaa keenya hundumaas nuuf dhiiseera. Wanta nu irratti caafamee ture isa nutti hin tolin sana waan inni karaa seeraa nu irraa barbaadu wajjin duguugee fannootti cinqaarsuu isaatiin iddoo isaatii balleesseera. Fannoo sana irrattis Kiristoos warra qilleensa irraa gooftummaa qabanii fi humna qaban harka duwwaa hambisee bakkeetti isaan mul'isuudhaan salphisee isaan argisiise. Kanaafis waa'ee nyaataa fi dhugaatiitti, waa'ee guyyaa ayyaanaatti, waa'ee baatii lakkaa'utti yookiis waa'ee sanbata eeguutti namni tokko illee isinitti hin faradin. Isaan kun gaaddidduu wanta dhufuuf jiru sanaa duwwaadha. Wantichi inni dhugaan garuu kan Kiristoos. Namni gaddeebi'ee ergamoota Waaqa irraa waaqessu jaallatee mul'ata arge tokko tokkoon himuudhaan sababii ga'u utuu hin qabaatin yaaduma garaa isaatiin of bokoksee galata isin hin dhabsiisin. Namni akkasii Kiristoos mataa dhagnichaatti isa guutummaan dhagnaa ittiin sooramee buusaa fi ribuu isaatiinis walitti hidhamee guddina Waaqayyo biraa argatuunis guddatu sanatti hin jabaatu. Kiristoosii wajjin taatanii hafuurota bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa kana irratti humna qabu jedhamanii sodaataman jalaa erga duutanii immoo maaliif akka waan amma iyyuu kan biyya lafaa taatanitti jiraattu ree? Maaliifis seerrata isaanii jala of galchitu ree? Kana harkaan hin qabin, sana afaaniin hin qabin, isa kaanis hin tuqin hin jedhu. Wanti kun hundinuu immoo ittiin hojjetamanii akka dhumaa adeemaniif hin turreere. Akka ajaja namaa fi akka barsiisa namaattis dubbatame mitiire. Seerrattoonni akkasii waaqessuu addaan ba'e irraa ka'uu isaaniitiin, waan gaddeebsan fakkaachuu isaaniitiin, dhagnatti hammaachuu isaaniitiin wanta ogummaa irra dhaabbatan hin fakkaatu. Garuu gara waan gatii qabuutti utuu hin ta'in
gara hawwa foonii raawwachuutti nama hin geessu. Gara warra Qolosaayis boqonnaa 3. Egaa Kiristoosii wajjin du'aa erga kaafamtanii wanta Waaqa keessaa iddoo Kiristoos gara mirga Waaqayyoo taa'ee jirutti barbaada. Yaada garaa keessanii wanta Waaqa irra jirutti hidhaa malee wanta lafa irra jirutti hin hidhinaa. Isin duutaniittu. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoo keessa dhokateera. Kiristoos inni jireenya nuuf ta'e yommuu mul'atu, isinis immoo isaa wajjin ulfinaan mul'achuuf jirtu. Egaa yaada keessan wanta lafa irra jirutti isa hidhu, halalummaa fi xuraa'ummaa, kajeellaa fi hawwa hamaa, sassata isa waaqayyolii tolfaman waaqessutti lakka'amus of keessaa ajjeesaa. Sababii wanta kana hundumaatiif dheekkamsi Waaqayyoo warra isaaf hin abboomamne irratti hin dhufa. Namoota waan akkasii hojjetan gidduu yommuu jiraattan, isinis immoo yeroo sana akkasumatti deddeebi'aa turtan. Amma garuu isin dheekkamsa, aarii, hammina, maqaa walii balleessus hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbiin nama yeellaasisus afaan keessan keessaa hin ba'in. Soba walitti hin dubbatinaa. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniittu. Namummaa haaraas uffattaniittu. Inni hubannaa isaa akka fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamutti jira. Egaa si'achi Giriikii fi Yihuudii, nama dhagna qabatee fi nama dhagna hin qabatin, wallaalaa isa jireenya isaa hin qajeelfatin, garba birmaduu jechuun hin jiru. Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni nama hundumaaf waan hundumaati. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qulqullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufu, gaarummaa, gadoof deebisuu, garraamummaa, obsas akka uffataatti uffadhaatii keessa jiraadhaa. Waliif danda'aa. Namni tokko isa kaan yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise, isinis immoo waliif dhiisaa. Isaan kana hundumaa irratti jaalala isa wanta hundumaa raawwatamaa godhee walitti hidhu qabaadhaa. Nagaan Kiristoos inni isin dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti haa mo'u. Warra galata galchanis ta'aa. Dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti isin keessa haa jiraatu. Ogummaa hundumaan wal barsiisaa, wal gorsaas. Qooqa garaa garaatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessanii Waaqayyoof faarfadhaa. Dubbiidhaan yookiis gochaadhaan waanumti isin hojjettan hundinuu maqaa Gooftaa Yesuusiin haa ta'u. Isumaanis Waaqayyo Abbaadhaaf galata dhiyeessaa. Jireenya haaraa keessatti akka itti walii wajjin jiraatan gorsuu isaa. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu, ittis hin hammaatin. Ijoollee, waan hundumaatti abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Kun Gooftaatti hin tola. Isin immoo abboota nanaa yaadni isaanii akka hin badnetti ijoollee keessan tuttuqxanii hin aarsinaa. Isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuuf ija ilaallatanii hojjetaniitti utuu hin ta'in Gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka waan Gooftaadhaaf hojjettanitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos Gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa Gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaa hin argata. Nama wal caalchisuun immoo isa bira hin jiru. Gara warra Qolosaayis boqonnaa 4. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan, ofii keessaniifis Waaqa irraa Gooftaa akka qabdan beekaatii, qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isin jalatti hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaaf. Garaa galateeffatuu fi yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa. Nuyis dhoksaa Kiristoos isa ani amma waa'ee isaatiif hidhamee jiru himuudhaaf Waaqayyo karaa dubbichaa akka nuuf banuuf nuuf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjechuudhaan namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirre wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan
amaleeffadhaa. Haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu, akka soogiddaas minyaa'aa haa ta'u, namaaf immoo adduma addaan deebii isaaf deebisuun ta'u beekaa. Gara dhumaatti nagaa dhaamu isaa. Xiqiqoos obboleessi jaallatamaan hojii keessattis hidhatii amanamaan waa'ee koo hundumaa isinitti himuuf jira. Nuyi hundumti keenya attamitti akka jirru isinitti himee garaa keessan akka jajjabeessuuf ani gara keessanitti isa ergeera. Oneesimoos obboleessi amanamaanii fi jaallatamaan isin keessaa tokko inni ta'ee isaan wajjin hin dhufa. Isaan waan asitti ta'ee tokko tokkoon isinitti hin himu. Arisxaarqos inni anaa wajjin hidhamee jiru nagaa isiniif hin dhaama. Maarqos inni durbiin Barnaabaas akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Waa'ee Maarqos kanaan dura dhaamsi isin ga'eera. Inni gara keessan yommuu dhufu simadhaa. Yoshu'aan inni Yusxoos jedhamus nagaa isiniif in ergaa. Warra seera dhagna qabaa eegan keessaa isaan kana qofaatu mootummaa Waaqayyootiif anaa wajjin hojjeta. Isaan immoo guddaa na jajjabeessan. Efaafraas hojjetaan Kiristoos Yesuus inni isin keessaa tokko ta'e nagaa isiniif in ergaa. Isin namoota ga'an taatanii wanta Waaqayyo jaallatu jaallachuudhaanis guutamtanii jabaattanii akka dhaabbattaniif inni kadhata isaatiin yeroo hundumaa isiniif in dhamaa. Inni isinii fi warra Laadoqiyaaf warra Heraafoolisiif hojjechuutti jabeessee akka dadhabe ani dhugaa nan ba'aaf. Luqaas ogeessi qorichaa inni jaallatamaan Deemaasis nagaa isiniif hin dhaamu. Obboloota Laadoqiyaatti Adeniinfaatti waldaa mana isheetti walitti qabamuttis nagaa keenya nuuf himaa. Ergaan kun isin gidduutti erga dubbifamee booddee waldaa Laadoqiyaattis akka dubbifamu godhaa. Ergaa isa waldaa Laadoqiyaatti ergame immoo isin dubbifachuun isin irra jira. Arqifoosiin immoo hojicha isa karaa Gooftaa fudhatte sana akka raawwattu godhi jedhaa. Ani Paawulos nagaa kana harka kootiinan isiniif caafa. Funyoo sibiilaatiin hidhamuu koo yaadadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.